Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Muddee 23 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu sa'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Baankiin biyyaalessaa baankonni dhugummaa ragaa barnootaa hojjettoota isaanii akka qulqulleessan ajaje. Giriinlaand kan Ameerikaa ta'uu qabdi jechuun Tiraamp ergama addaa muudanii. Ameerikaan ambaasaadaroota isii biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtanitti waamte. Kooriyaan kaabaa haasawa qondaala olaanaa mootummaa Jaappaan booda akeekkachiisa kennite. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuutti amma oduu bal'inaan. Baankiin biyyaalessaa baankonni dhugummaa ragaa barnootaa hojjettoota isaanii akka qulqulleessan ajaje. Ragaaleen barnoota sobaa akkasumas ragaa digirii bitamuu hordofuun baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ragaan barnootaa hojjettoota baankota biyyattii keessa jiranii akka qulqullaa'u ajaje. Guutuu isaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Ragaaleen barnootaa sobaa akkasumas ragaan digirii bitamuu hordofuun baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ragaan barnootaa hojjettoota baankota biyyattii keessa jiranii akka qulqullaa'u ajaje. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa baankonni ragaa barnootaa tokkoon hojjettoota isaanii digirii tokkoffaa isaanii dura mirkaneeffatanii qaama mootummaa dhimmi ilaallatuuf akka dhiyeessan qajeelfama baaseera. Akkaataa qajeelfama kanaatti hojjetaan tokkoon isaa ragaa barnootaa digirii duraa kutaa 12ffaa yookiin dippiloomaa dhiyeessuu akka qabu himameera. Hojjettoonni ragaa barnootaa dippiloomaa sadarkaa afur xumuranis dhaabbilee bulchiinsa naannolee fi magaalota dhimmi ilaallatu irraa ragaa dhiyeessuun dirqama ta'a jedhame. Dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaa qaawwa sirna dambii fi hordoffii uumameen fayyadamuun gurgurtaa waraqaa ragaa digirii irratti bobba'aa turu ministeerri barnootaa ibseera. Sababa kanaan abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaa ragaa digirii mataa isaanii akka hin kennineef dhoorge. Abbaan taayitichaa qorannoo dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa irratti gaggeessan barattoonni waggaa 10 keessatti eebbifaman miliyoona 1.1 keessaa 100,000 ragaa barnootaa sobaa galmeessuu isaanii ifa godheera. Namoota dhuunfaa ragaa barnootaa sobaa qabatanii argaman keessaa hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo federaalaa fi naannolee akka jiran mirkaneessuun isaa himameera. Giriinlaand kan Ameerikaa ta'uu qabdi jechuun Tiraamp ergama addaa muudanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odola bal'oo arkitek kan taate Giriinlaanditti ergama addaa erga muudanii booda dhuunfachuu akka barbaadan dubbachuun Deenmaark waliin wal dhabdee haaraatti jiru. Dabalata isaa akka ta'antu isiniif dhiyeessina. This be the man to incorporate Greenland into the United States? That's Washington's hope for Louisiana Governor Jeff Landry, who's taking on a role as envoy to the autonomous Danish territory, but not if Copenhagen has anything to say about it. The integrity of the kingdom is up to the kingdom. I am standing here in the Faroe Islands, and as long as we have a kingdom which consists of Denmark, the Faroe Islands and Greenland, we cannot accept that anyone challenges our sovereignty. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odola bal'oo arkitek kan taate Giriinlaanditti ergama addaa erga muudanii booda dhuunfachuu akka barbaadan dubbachuun Deenmaark waliin wal dhabdee haaraatti jiru. Gahee hojii haaraa bulchaa Luwiziyaanaa Jeef Laandrii miidiyaaleen kan gaafate wayita deebisu Ameerikaan Giriinlaand eegumsa biyyaalessaa akka barbaadan ibsuun kenna ta'uu qabdi jedhaniiru. Ergama addaa Giriinlaand Laandrii qaama Deenmaark ofiin bulchitu hooggana jedhanii. Tarkaanfiin kun Kopenhaagen kan mufachiise yoo ta'u ambaasaaddarri Ameerikaa dhimma kanarratti ibsa akka kennuuf akka waamtu beeksiste. Muummichi ministeeraa Giriinlaand nuyitu egeree keenya ofii keenyaa murteessaa walabummaan biyyaas kabajamuu qaba jedhanii. Goof Laandriin X irratti Giriinlaand qaama USA gochuu fedhaan tajaajiluun kabaja guddaadha jedhanii. Tiraamp amajjii darbee gara Waayit Haawusitti deebi'uu hordofee Giriinlaand bakka tarsiimoo fi qabeenya albuudaa qabdu ta'uu kaasuun yeroo dheeraaf to'achuuf akka barbaadan kan ibsan deebisanii kaasaniiru. Odola kana to'achuuf humna fayyadamuu hin dhiisne jennuun kun odola kana to'achuuf humna fayyadamuu hin dhiisne jennuun kun michuu naatoo kan taatee fi Waashingtan waliin hariiroo cimaa kan qabdu Deenmaark rifachiiseera. Tiraamp itti dabaluudhaan sana furuu qabna kan jedhan Giriinlaand kan barbaannu nageenya biyyaalessaaf malee albuudaaf miti jedhaniiru. Tiraamp dooniiwwan Chaayinaa fi Raashiyaa galaana bakka sanatti dhiyoo jiranirraa yaaddoo uumuu kaasaniiru. Giriinlaand irraa namoonni 57 kan jiraatan yoo ta'u bara 1979 irraa eegalee harka caalu ofiif akkasuma bulchituun humna ittisaa fi imaammata dantaalaa Deenmaarkitu to'ata. Lammiileen Giriinlaand harka caalaan isaanii adeemsa keessa Deenmaark irraa walaba ta'uu kan barbaadan yoo ta'u sagaleen hawaasaa walitti qabamee akka agarsiisutti jiraattonni odola kana qaama USA ta'uu mormu. Ministeerri dhimma alaa Deenmaark Laars Lookee Raasmusiin muudamni Laandrii baay'ee kan nama mufachiisu jechuun ibsuun Waashingtan abbaa biyyummaa Deenmaark akka kabaju akeekkachiisaniiru. Tamsaasa Deenmaark TV'tti akka himanitti akka biyya Deenmaarkitti odola Faaroo fi Giriinlaand qabnutti gochoota tokkummaa daangaa keenya miidhan fudhachuu hin dandeenyu jedhanii. Ministeerri muummee Giriinlaand Jens Friilik Niilsen akka jedhanitti Giriinlaand Ameerikaa fi biyyoota biroo waliin tumsuuf fedhii qabdi. Garuu bu'uura wal kabajuu qofaani.
Ergamaan addaa muuduun homaa nuuf hin jijjiiru nu egeree kennaa ofii kennaa murteessina Giriinlaandiin kan warra Giriinlaandiiti tokkummaan daangaa kabajamuu qaba jedhaniiru. Pirezidaantiin Komishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen toora X irratti gamtaan Awurooppaa guutumaan guutuutti Deenmaarkii fi uummata Giriinlaand waliin dhaabbata jedhanii. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kanaan dura miidiyaa hawaasaa irratti Laandir hagam Giriinlaandiin nageenya biyya keenya barbaachisaa akka taate hubachuun dantaa Ameerikaa kabachiisa jedhaniiru. Ameerikaan ambaasaadaroota isii biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtonitti waamte. Bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaatti ambaasaadara USA dabalatee kan biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtonitti yaameera. Bal'ina isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaatti ambaasaadara USA dabalatee kan biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtonitti yaameera. Tiraamp biyyoota Afrikaa 15tti ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetsi gara Ameerikaatti waamaniiru. Ambaasaadaroota Ameerikaa ofirraa waamamanii dhiyeeffaman keessaa Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan Jibuutii fi Somaaliyaa kan jiran yoo ta'an murteen kunis bakka bu'umsa dippiloomaasii kan Yuunaayitid Isteetsi kan lafa qajeelchu jedhameera. Akka maddeen dippiloomaatotaa jiranitti murteen kun ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetsi kan biyyoottan Afrikaa hedduu kan tuquudha. Isaanis kaaba Afrikaa keessaa Masrii fi Aljeeriyaa kan dabalatu yoo ta'u biyyoottan jiddu galeessa kibbaa fi lixa ardichaa keessatti kan hojii dippiloomaasii gaggeessan ambaasaadarootni Ameerikaa qaama murtee kanaati jedhame. Haga yoonaattis murtee kanaaf wanti ibsa kenname hin jiru. Gaafa Afrikaatti murteen kun ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetsi kan Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Jibuutii kan tuqe yoo ta'u bakkeewwan kunis iddoowwan murteessoo Yuunaayitid Isteetsi gama humna waraanaa sarara yabala doonii fi hojii farra shororkeessummaa keessatti raawwattudha. Gama biyyoottan baha Afrikaa murteen kun ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetsi kan Ugaandaa, Ruwaandaa fi Suudaan kibbaa yoo tuqu lixa Afrikaa irraa Naayijeeriyaa, Senegaal, Niijerii fi Kootdivuwaar dabalateera. Murteen kun jiddu galeessa Afrikaa irraa Afrikaa jiddu galeessaa, Kaameruunii fi Koongoo yoo tuqu kibba Afrikaa irraa immoo Zaambiyaan isii tokko ta'us ibsameera. Murteen kun wayita muddamni ambaasadarummaa Yuunaayitid Isteetsi namni keessaa dhabamaa jirutti kan mudates jedhameera. Taateen kunis dhiibbaa Yuunaayitid Isteetsi gama addunyaa irratti qabdu kan gaaffii keessa galchuudhas jedhame. Kooriyaan kaabaa haasawaa qondaala olaanaa mootummaa Jaappaan booda akeekkachiisa kennite. Kooriyaan kaabaa akeekkachiisa cimaa kan kennite erga qondaalli olaanaa mootummaa Jaappaan biyyattii meeshaa nukleeraa barbaachisuu mala jechuun yaada dhiyeessanii booda jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasanii. Kutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Our next story is about rising tensions in East Asia as North Korea issues a strong warning of what it calls Japan's nuclear ambitions. Pyongyang says any move by Tokyo towards nuclear weapons must be stopped at any cost, calling it a threat not just to the region, but to humanity as a whole. The statement from North Korea comes after a report claimed that Japan should possess nuclear weapons, arguing that the country cannot rely on others for its security. Pyongyang warned that if Japan acquired nuclear weapons, Asian countries would face a nuclear disaster, and that the consequences would be felt by all of mankind. The statement called on the international community to prevent Japan from going nuclear under any circumstances. Kooriyaan kaabaa akeekkachiisa cimaa kan kennite erga qondaalli olaanaa mootummaan Jaappaan biyyattii meeshaa nukleeraa barbaachisuu mala jechuun yaada dhiyeessanii booda jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasanii. Ministeerri malaa Kooriyaa kaabaa ibsa kaleessa baasiin Jaappaan meeshaa nukleeraa akka argattu ayyamuun balaa guddaa akka fidu akeekkachiiseera. Akeekkachiisni kun kan kenname erga gorsaan olaanaa ministeera muummee Jaappaan Sanaayi Taakaayichi torban darbe gaazexeessitootaaf kennaniin booda. Jaappaan erga waraana addunyaa lammaffaa booda imaammata meeshaa nukleeraa hin taane irra deebitee ilaalu qabdi gaadidduun nukleeraa Ameerikaa irraa argattu gahaa hin ta'u jechuun erga dubbatanii booda. Dhaabbanni oduu jiddu galeessa Kooriyaa kaabaa KCNA ibsa kenneen gita bulchitoota Jaappaan meeshaa nukleeraa argachuuf fedhii qabaachuu isaanii ifatti agarsiisaa jira jedheera. Kun yakka waraanaaf sarara diimaa qaxxaamuruudha jedhee. Akkasuma Jaappaan biyya alaa keessatti meeshaa nukleeraa hordofaa osoo jirtu addunyaa nukleeraa irraa bilisa ta'e guddisuu irratti istaandaard dachaa qabaachuu isii qeeqeera. Raashiyaa fi Chaayinaanis yaaddoo qaban ibsaniiru. Itti aanaa ministeera dhimma alaa Raashiyaa Andiree Rudinkoo tarkaanfiin Jaappaan kun haala nageenyaa kaaba baha Eeshiyaa ammeessuu fi biyyoonni tarkaanfii faallaa akka fudhatan kan kakaasu ta'uu akeekkachiisaniiru. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa ibsi kun dhugaa yoo ta'e shira garmalee balaa fi seeraan alaa seera idil addunyaa cabsu ta'a jedhanii. Dubbiin qondaalli kun qeeqachima biyya keessatti paartii biyya bulchaa jiru mormitootaa fi waldaalee namoota boombii nukleeraa irraa hafan irraa kaaseera. Ministeera muummee Jaappaan Minaami Kiyaaraa ibsa kennaniin akka jedhanitti Jaappaan ejjennoo hidhannoo hiikkachuu nukleeraa irratti qabdu hin jijjiiru jechuun dubbii qondaala kana haaltee jirti. Lammiilee isii 210 wal kan dhabde Jaappaan ergasii meeshaa nukleeraa akka hin arganne dhaadatteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa.
Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma.